kadhachuu jirraadha akka hin injifatamne. Waan akkana angaalaa waan akkana sirraan eegu kee kadhannu jira jilbifannee maal jilbifattee halatta akkana jechuun masaa kanatti. Akka nuti itti kadhachuu qabnu taphattoota taphataa malee meedaa seenaa jirra makii taphattoonni keenya tokko hin jiranu. Faayinoo ni beeka akka taphataa keenya miidhamee ni beena garuu. Ummata kana duratti akkana jechuun qabdu si galee himmoona. Deeggaraan qabanu uummanni Liverpool deeggartootan qabanu jarri bar namoota waggaa 80 malee deeggartoota dargaggeessan qabanu maal taate namni nu dhagahu hin jiru yoo maaluu jenne Liverpool maaliif soddomee jedhamu beektaa namoota gurguddaadha jarri warri jara deeggaru warri achi jiru malee Itoophiyaa keessaa Liverpool deeggaraan qabu akka Afrikaatti Arsenaal deeggaraa guddaa kan qabu akka Itoophiyaattis Maancheen haa taatu rakkoon qabu. Kuftullee amma deeggartoota ni qabdi Itoophiyaa keessaa maanche. Garuu warri Liverpool warra ma ijoollee biyya Arabaa dhufe yeroo madaamiin jira sababa Muhammad Salah woo yaan jalaa arganii deeggaruu jalqaban qofa Liverpool deeggaruu bar. Wallahi dhugaa deeggartoonni Liverpool shamarranitti baay'ata shamarran mana madaamii keessa. Hunda isaanii Kan immoo warruma shamarran fireendii jara hordofee deeggaruu jalqabe bara 2018 deengadda waan carratti. Guddaan isaanii Muhammad Salah Muhammadumaa fi kan deeggaran. Gaafa Muhammad Salah jalqabanii nuti bara Arsenaal kufus bara duriitis walumaan iyyuu dulloo kufaa kaa'aa. Dabranis waliin jirra dabranis waliin jirra jechuudha. Baay'ee ni beektaa namni gubbaa beeku Arsenaal laala. Akkasi bashannanuu barbaadde yoo ta'e dirqama waancaa qorqorroo qofa ol kaasuudhaaf miti wanti waancaa Arsenaal Champions League hin qabu Awurooppaa League hin qabu nuti bar Arsenaal jechuun otuu tapha tokko immoo amin nama liigii fudhatee waancaa warqii manaa qabuudha bar tapha 46 otuu immoo waancaa manaa qabna kana gochuu hin dandeenye kilamni kamuu Arsenaal jedhaa barreessaa deeggartoonni Arsenaal guutuu mana kana Zaganers baxabbaxaa mana kana baxabbaxi wayi farsiin jedhe Arsenaal jedhe ni beektaa nuti kufnus dabarrus gisee baay'ee kilabni akka City fa'aa kun akka Liverpool kun deeggartootni isaanii gisee nu waliin qabsiisan nuti bar konfidensiidhaan taphataan keenya nurraa miidhame jechuudha. Qabsiisaa inni qabsina amma ibsaa waliin leencaa wal qabsiisnee jira si galee dirqitti qabsiise dirqitti sana sodaachaa qabsiise ni beektaa sodaachaa. Inni haadha Liverpool jedhee. Manaa waliin qabsiisnaan jeen Arsenaal mana qaldaalan Sanu harramma otuma taphataa malee nama sagaliin seenne hadha Liverpooliin hin gadhiisnu dhugaa yoo nama sagaliin seenne har'a Liverpool gadhiisuu hin jiru. Siitii deengadda goonee girgiddaa goonee sana akkuma addunyaa irraa sochanitti girgiddaa isaan goonaa usiin ilaalaati. Lammi. Barkunnee jira baay'ee nuti asitti nu eegaa jirtan malee. Laal deengaddumaayuu Arsenaal dogongora xiqqoodhaan mo'amee akka bar warri torbii keessa yeroo meeqa injifatamu nuti warra waggaa barra 2024 erga seene injifatamuu tokkitti injifatamne aazaanu godhani Facebook akka seen. Warra deeggartoota biraa isineen warri Arsenaal qofti hin gastii ergaddaa please deeggartoota biraa hojii amma haasawuun dhaqamu gaafa gara famta waliin haasawuun okay thank you so much. Kan na yeellaasisu deeggartoota maanchee ta'anii warra City deeggaranu maqaan harkaa fuudhame akkamitti namni nama akkasitti sin qaxaqqatee maqaa London is red isa jedhu sana Manchester is red jecha jedhu sana irraa qayyaree itti deeggaru. Maanchee dhugara biyyoo tapha biraa dhiiste irra wayyaa maal si fakkaatan akka kiyyatti garaa na balleessan firraa yoo dhiisan isaanii wayya bara achi luxuma jaambikuma hunda sila hafe waan isaan waan hunda keessa baqa isaan Arsenaal tapha qabaannaan numa iyyan dhufanii Arsenaal akka moomtuuf. No, maanchee teena haga galatoomu leenjisaa jara ergama fudhatee dhaqe maanchee diiguudhaaf diigaa jira kun amma akka diiguuf taphattoota warra jajjaboo beenchii irra kaa'een seensisu kilabni kufeera amma maancheen kanuma barbaanna nutis billaa aleek. Ganaa kufa maal kufa kana caala caccabee kilabii battanamuu qaba mabbatan allabbat. Otuu nuyi Arsenaal waancaa malee waggaa 20 ture jedhanu ganaa waggaa 40 turu jarri Premier League otuu jaanin argin. Har'a eessa laallama kii? Har'a bikka bareeda laala. Har'a baay'ee kubbaan Masrii har'a barre akka waancatti ilaalama akka addunyaa waancaa addunyaa alamu waancatti ilaalama har'a kubbaan. Deeggartoonni kaayiroo guutuu Masriin guutuun sidaa sababa. Liverpool deeggarti sababa kubbaa beekaniiti miti baay'ee Saaladdiin qofti namni dhalataan biyya kanaa waan achi keessa jiru biyyi guutuun isaan deeggarti jechuudha Liverpool. Kanaafuu har'a qawxii ta'a biyya kanatti keessaa biyya hundarra biyya tanatti qawxii ta'a har'a. Biyya kun guutuun isaa waan deeggaraniif
bika bareeda laalla deemnee bika hunda deeggartoota an bika deeggartoota baay'een jirutti ilaaluu fedha bika hundammoo ni jiraachuu dhayini ilaalla jechuudha. Sidiraa kaaffee dhayini ilaalla. Eluun kun eenyuun deeggara amma kaane Arsenaal deeggarsiifna. Eluu deeggaraa iyyuu ta'e. Arsenaal malee maal taate? Dee beekama dusse ummata deeggartu deeggara. Akkam salaam alaikum. Waalaikum salaam. Jirtu doktor Maaki. Jira jira. Arsenaal deeggara kan saala laallee kana Afrikaa jennee deeggara. Amma qoy warri biyya Arabaa kun hundi gaafa saalaan achii bahe akkam gochuuf taa'u Liverpoolin dhiisanii waliin deemu moo warra amma biyya Masrii kun hin dhiisu hundi isaanii gaafa saalaan achii bahe. Jarri warri deeggartoonni Liverpool fireeshin ta'ina nama narrafamu maaliif kubbaa irratti wal abashaquu wama jiru. Atis yoo dandeesse seentee abashaqxa waan haasa'e dandeettii taasisuu qabda taanaan. Hin haaramu garuu koomentii jalatti hin haarinaa. Garuu immoo dhugaa isiniin jenne bara. Warri bara kadda fi aaruu warra kamii beektaa mina hin midde fi osoo naa hin himin. Firiishota warra dheengadda bara 2023 ilaaluu jalqabe jara kubbaa kan akkasitti ilaalinaa. Kubbaan itti bashannanaatiyyuu wala bashaqaa itti bashannantee. United gizee akkanaa Manchester. Arsenal yorkan isaan dhiigaa isaan damqaa bara. Maaluu yoo ta'e shaasheen araadaadha deeggartoonni shaashee araadaadha kan maanchee wala bashaquu kana ni jaallatu Arsenaal amma abdii roobaa feesbuukii irratti yoo argite yoo Arsenaal injifate injifannoo Arsenaal sana kuffisuudhaaf waa meeqa barreessa yoo inni injifatame immoo waa'ee Arsenaal irraa barreessa bakka muudii qaba jechuudha. Gin warri Liverpool Manchester injibbu garuu deeggartoota injibba deeggartoota isaaniin fedhu. Deeggartoonni isaanii kufaatii keenya feeti bari. Halkanii dhugaanitti qoldamu. Hundatti amma bargisee dhayinii ilaallu bar warra Arsenaal deeggaru caala warra Manchester iyyaa bargisee hunda bikka Arsenaal taphatutti ni iyyan ibsanii bakka. Isuma hundaa'u silaal isaan harkuu baadee natti tolaarraa'u. Dhugaa dubbachuu fi warri koomentii jala jirtan kubbaa yoo silallee ilaaluu hin eegalin. Arsenaal deeggartaa miti silaa akkamigaa. Warri kubbaa ilaaluun jalqabeen jalqabaa dhugaan isiniin jedha addunyaa kanarraa kan si bashannansiisu akka kubbaa ilaaluun jiru dhugaan isiniin jedha shamarri kubbaa ilaaltu ilaalcha dur jaarraa 16ffaa keessa akkas jedhamee duubatti wal hambisan sana dhiisaa itti bashannana. Nibiin ergixanyaadha abdaa as jalatti isin arku jira Arsenaal akka taatan ni beekna kallatuma bagangaan dhuftan. Deeggartoonni Arsenaal dhaqo qophaa maaliyaa keessan uffadhaa babbareedaa. Ayneetiyyuu moqqi damaqe goona yoo injifate.